guyyaa kaleessaa qofa abiyyiin gara waraana yoo diqqaate gara waraana 75,000 dhabe kaleessa tana qofa ufii isaatii rukutee beeki anaa miti garuu rukute TDF miti marroo miti ijoollee wallootii miti diroonii Abiyyi Ahmad masgiida rukutee masgiida Najjaashii rukutee naannoo Amaaraa keessa masgiida rukutee masgiida walloo rukutee ustaazonni teenna tawalloo sheekoleen teenna tawalloo ulamaa'onni keenna kawalloo keessa jiru yaa rabbi ati arki hawwoleen teenna tawalloo keessa jirtu yaa rabbi ati arki dubartoonni teenna tawalloo keessa jirtu yaa rabbi ati arki yaa rabbi hin dandeetta namicha kana albema isaatiin isa dha'i jedhaniini aboo musiibaan oolte osoo hin bulin guyyaa kaleessa akkana irra godhe waraana isaa laal waraana ofiisa subhaanallah yaa subhaanallah kana caalaa maal barbaadan oromoo rabbiin oromoo si rabbiin dhuguma qawwe maqabatee si lole si qarqaaruu keessa tare rasaasuma qabatee si tokko si rabbi kana caala yoon galateeffati wanni ati galateeffatte takka illee jiru bakka jirtan maraa ol ka'a sujuuda bu'a rabbii keessanii alhamdulillahi rabbil aalamiin jedha nama ofii isaati uf rukutu argitanii taarika kanarratti akkuma taarika addunyaatitti argitanii hin jiru oftee jedhe namicha harree hatee osoma ima oofu gatii irra laalladha jedhe osoma isa oofu isa dhumaa fidee abbamatti kenne jechuudha. Abiyyi Ahmad waraana isaa maqaleetti booji'amee maqalee keessatti isin agartan san ya tallaaquu ruuccaa ya Hayilee Gabrasillaasee tallaaquu ruuccaa warri jedhu ka akka baacaa tabalee poolisiin isaa maal jettere waraqaa barreeffattee gayyaate waraqaa barreessanii itti kennanii inni የኛ የአብይ ወታደር ነው የኛ የአብይ ወታደር ነው ሰልፊኒ ከነ ጫለ እሰጅረ ጀሪ ዋቀተን ኢሳን አሞ ኪታብ ራቱ ቢሰኒፍ ኑቲ ፖሊሲ አብዮቲ ኑ አከቴ ኑ ገኔ ኢሲን ቤኩ ኑ እንጀ ዲመኑ ኩኒ ሰልፊነ ጉዳ ባጫ ደበለ ራፋን ከሚን ገባቴ ዱበተረ ደንገደ ገዲ ባቴ ኡመተ ኢትዮጵያ ኡመተ ሚሊየን ዲበቶ ኮፊ ሸንተማ ሶብዴ ሜ ሀራ ባጫ ደበለ ያ ጀነራል ባጫ ደበለ gadi bayi har'allee tallaaquu ruuccaadha jedhi kaame gadi bayi jedhime dubbiin teessan dhumatte kijiba keessan poolisiin keessan isin ikkute afaan oromootiin afaan amaariffaatiin afaan inni I am Abiyyi soldier I am Abiyyi soldier jedhaniini addunyaan marti ilaalte laa ilaaha illallah jedhe mootummaan turkii rifate har'a ganama kaleessa san argeennan ummanni kiyyaa tattamaan gadhiisaa jedhe diroonii turkii irraa bitate jaanjarri kaleessa moodheen gadda abiyyoot abbichuun turkii deemee diroonii bitee dhufe jedhan turkiin har'a maal jette namni kiyya tokkollee achitti nafini hatattamaan Itoophiyaa bayi yaa surbaadha yaradha kuri salphina kala caale jira turkiin dheengadda Abiyyi Ahmaditti isin diroonii gurgurti jettan har'a maaliif ummata isii baafatti dirooniin Abiyyi eessa dhaqe ofii isaatiif rukutuu jammare Abiyyiin wallaahi billaahi takkaa waan akkana argeen beeku nama ilma namaatitti safe nama dhiiga hiyyeessaa jiise nama dhiiga sabiyyii jiise nama masgiida rabbii tuqe abboo rabbii maal jedhe beeyta wallaahi nan tuqin jedhe yoo ati na tuute mala takkaati wayta maltu 89 sitti mala jedhe subhaanallah sheekoleen tennamee dawwaatti godha yaaki allahu akbar guddatte rabbii kiyya si malee mootiin moototaa hin jiru mootiin mootota rabbii tokkocha dachiif samii uume malee hin jiru jawaarii isas rabbii lubbuu kaa'e abiyootii miti rabbiin dachiif samii uume anaa kanana uume waan nyaadhu waan dhugunaa kenne isatu nu jiraachise Abiyyi Ahmad maal jedhee rabbiin wayitii ati sistamii kudhan baaftu sistamii waraanaa jechuudha sistamii kudhan baasee wayita Abiyyi waraqarra barreessee baacaa dabaleetitti kennu an sistamii akkasii 15 20 30 sitti baasa jedhee rabbiin subhaanallah wayitii ati diroonii keetiin qotee bulaa walloo rukuttu wayitii ati diroonii keetiin gabaree walloo rukuttu wayitii ati diroonii kootiin haawwolee walloo rukuttu wayitii ati diroonii keetiin masgiida ummata keenna walloo jaalatamaa kabajamaa rukuttu ani ammoo diroonii keetiin achi garagalchee waraana keessii rukuta jedhee rabbiin subhaanallah daqiiqaa takka keessatti waraana isaa Aba'aan Mansuuraa godhe kaleessa daqiiqaa takkatti dirooniin masgiida wallootiif dhufe waraanuma isaa rashan bakka sadi yeroo sadiitti deebi'e idimman xibad ragaa qabatamaa amma Facebook irra barreessuu jammaran gamaaggamiirra jiran saa kanatti waraana keenya rukunnee jirra akkamitti waraana wareegama kafalu osoo addan baafanne waraanni rukutama ka jedhu wal fixaa jiran oppodiyoon generaalonni kun ammoo birrii ummataa walitti qabatee ani birriin kennu fudhadhee dheessa jechuu jammaraa jiraadhaan wal fixaa jirti saa amma kanatti kun Facebook irra laala wal fixuu kaate waraanni rukutamuun kun amma isaan baramma isaan dhumanii kun amma dhageeffadhu Harargee keessaa maaltu deemaa jira waan amma dalagamaa jiru guyyaa har'aa barsiisota walitti qabanii mindaa keessaa mallatteessa
mataa nama tokko waraanaaf kenna. Maaltu dhalate waraanni isaanii godhe abiyyiin ufuma isaati. Kun Tigraay keessa dhaabatee ani poolisii keetii nu gantee sii dhufaa jirraa jedhan. Sii dhufnaa jedhan Maqalee dhaabatee sii dhufnaa. In maxaallaalleen jedhaniin achi dhaabatanii. Inni kunoo ka asiin Shawaroobit keessaa injifatamee bututee waraana adda bilisummaa Oromoo harkaa mallaxee TDF harkaa mallaxee qeerroo walloo harkaa mallaxee gaara kanatti ol gale. Abiyyiin Ahmad ufuma isaatii irraan dhaabatee hodhisutti haga yoom masgiida rukuta haga yoom dubartii rukuta haga yoom ijoollee rukuta hodhaa jedheen jaruma achi garagalchee. Yaa salaam. Salphinni kana caale hin jiru. Salphinni kana caale tasumallee hin jiru addunyaa kanarratti. Amma waan isa dhumaa irratti amma sa'atii kanatti walgayitti jirti Piippiin. Abiyyi walitti qabee afaan wal garagalanii kun birrii walitti qabee kiisii ofii kaatee birrii dhoorgachaa jira. Baasaabora baafatee birrii fudhatee baqachuudhaaf. Maalika amma birriidhaan wal ajjeesuu deemti beeka. Ela biyya bulchuun amma kutee bar. Amma birrii uummata irraa sassaabanirra wal ajjeesuudhaaf xiyyiitii walitti garagalchaa jiran. Mallaqa fidi shakkiin galee achiin galee maaltu dhalate akkas walitti kaate hattuu waliin amantu. Hattuu wajji hataa baate amma walitti garagalte. Eeggadda edanumayyuu mee walaa bulchitu wal fixaa jirti informeeshina nuti bar jiran. Ay gurri kiyya bar 4 kiiloo jiraar 4 kiiloo keessaa nama qabna bar oduun miliixee baatii bar 4 kiiloo keessaa nama qabna taphatti isin fakkaata akkuma taphaa kanatti Abiyyi Ahmad asii fuuneetiniin barahaa Maqalee keessaa baafnee dachii Tigraay keessaa bahee Wallagga afran keessaa xarayne asiin daachoo kibbaa keessaa xarayne haaluma salphatti Abiyyi fuuneetiniin Finfinne galchinee Finfinne irratti amma mishigii ijaarataa sirriitti fakkaate. Ayya biyya. 4 kiiloo nama qabna nuti maasaraa mootummaa keessa jira namni. Informeeshinii jechuun warqiidha. Dhugaasii fi maan saantibiidhaan argachuu hin dandeettu zaati birriidhaan. Abiyyi amma mee namni tokko informeeshinii isaa kenna. Mee Abiyyi nama makiinaa takka baaseedhaan. Shuf mee inuma jabaadha. Makiinaa takkatti baaseedhaan amma gara lixaa deemu. Osoo makiinaan isaa bahee magaalaa keessaan bahin to'annoo seeraa jala oola. Itti sochiin takka hin jiru. Wayita Abiyyiin makiinaa lamaa sadi itti naqee poolisiin uffata barruu uffatee gadi ka'u informeeshinii dhufe. Aloo waan akkanaatu jiru. Koch qophaaya. Qophoofne eessa gayan as gayan ikitim allaqe. Tasanirraa haftee aydachaate hoo ofii isaatii dirooniidhaan irra fiiguu jammare jechuudha. Isa dhumaa irratti amma waan qabatamaa isinitti himaa jirra laa. Amma urga kaleessa Abiyyi waraana isaa yeroo sadi dirooniidhaan yeroo sadi. Amma jara la dubbiin jabaatti. Dubbiin bade amma dubbiin wal dhahee wal camallaqe akkatti ilaalaa. Amma Abiyyiin waraana Oromoo waraana Tigraay rukutuu hin danda'ama booda. Tokko maaliif hin dandeenye? Waraanni har'a inni rukute kaleessa galgala shakkee waraana Tigraay see waraana adda bilisummaa Oromoo see waraana ofii rukute. Amma booda waraanni rukutamu waraana isaati dirooniinis ta'ee waraana xayyaara lolaatiinis ta'e akkamitti yoo naan jettan waraanni adda bilisummaa Oromoo guutuun isaa reenjarii waraana Itoophiyaa uffata. Sitti himna mistiraawwiidha kun garuu mistiraawwiin giggir jedhama kunam. Haa dhageeffattu iyyuu mee hojirra oolfadha. Waraanni Abiyyi Ahmad wanni uffatuu fi wanni har'a waraanni adda bilisummaa Oromoo uffatu tokko reenjariin uffata waraanaa jechuudha. Waraanni Tigraay ka amma Shawaroobit keessa jiru guutuun isaa uffata liyyuu haylii Amaaraa uffata faannoo uffatee jira. Nuti siistamii meeqaan isin ashannafaa jirra bara. Yaakii nuti akkuma keessan isin fakkaana tarsiimoo lolaa beeynaa. Faannoo jedhee osoma inni nu biraan kutu nuti woboodha kuni TDF kuni woboo kuni qeerroo walloo. Inni maan nu se'a faannoo Amaaraa se'a. Inni maal se'a liyyuu haylii Amaaraa se'a. Maalika uffanni kumaatamaan nu bira jira rumaa gayyaasanii godhatanii ittiin deemaa jiran abbaa kiyya. Allaqee dhumate amma booda nama rukutu hin beeku nama rukutu takka. Oromiyaa kutaa hunda keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo hin agarre. Reenjariin poolisiin woboon uffatu. Shurrubbaa tokkocha qofaan beekama woboon irra. Sanillee sirraa uudhaaf deemu. Huutuun isaanii poolisii uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatu uffata poolisii Oromiyaa uffatan. Osoo poolisiin Oromiyaa basaastuun takka walumaa gafii gurra qabanii ani woboodha. Echa abbaa keetii fiidanii gurra qabee maara mooree jarii eessaa fuutee uffatta illaan maal isin warra baafannee miiree jedhe. Ammoo warra kolfa caffee raamis tokko kolfuu dhufeeyyu. Akka caffee raamis sanitti isinitti kolfarra. Ela dhugaa jiitti ba mataa wal garagalchuun amma dubbiin tale. Ajaa'iba rabbiiti. Dhageessitti ba poolisii Oromiyaa foto woboon magaalaa kana seente jedhee fiigan
bira dhaabatee eessa seente gama seente ohoo itti achi garagalchee itti achi qaba abo maal jechuu aboon achi qabi ani woboodha ittiin jedhuun okay jedhee asuma rirrigatee cinaa kanarra xaxxaragatee akkana hojjechiree haal godharee harka kellachuu bicha qawwee lafa kaayi abba garree nuti kaleessa sitti bile nuti oromoon tuuminu siin jenne amma qawwee kee lafa kaayi gara mooraa qabsoo oromootii dabalame amma nama takka beekee rukutuu hin danda'u dubbiin amma dubbii durii miti bara dhugaa siif hima kaleessa galgala shakkii kanarraa akka ka'e waraana isaa abaan mansuuraa godhe abiyyiin ahmad informishiina kana biraan naa gaya abiyyii bira edana yoo kabulu taate wal fixaa jirti isaa amma kanatti akkamiin waraanni keenya rukutaba maali kuni diroonii ka oofu akkamitti isin osoo laalle osoo wanta kaddan baafanne waraana rukuttu waraana 70 jechuun sadi rukutee bal jarana takka bichaa seeta yeroo sadiitti deebi'ee dik godhe amma maal jedhe beektaa nama wayiitu dhaqeet osseenee waa bitadha jedhee maali kaa rakkoon maali jennaan maali kaa dogoggoratti dirooniidhaan waraanni Itoophiyaatii fi faannoo liyyuu haayilii Amaaraatii fi humni addaa Amaaraa daaraa ta'ee miti mana maratti galanii mimmaan gannaqanii booyaa jiran waan takka harkatti nafne ta ummanni Amaaraa ji'a torba tana lamaan keessatti ifaajaa turan guyyaa matakkatti harkaa geggeesse abiyyiin faannoo humna addaa Amaaraa liyyuu haayilii machal lulluuqatee biraa tare gizee sadi qofaan dirooniidhaan siltii lolaan beeku ummata isaa amma wanni deemaa jiru kana walumaa galatti jarana amma sa'atii ammaa kanarratti 4 kiiloo jansan rakkoo jajjaba jira warroota ol'aanaa jeneraal Baacaa dabalatee jeneraal Biraanuu Juulaa dabalatee hooggantoota naannoo Amaaraa rakkoo cima jira rakkoon jiru maali mallaqallee wal dhoorgachuu jammaran jedhan kun birrii as kenni jaa kun birriin hin jiru baajata fidaa jedhan amma kunoo barsiisaan birrii mindaa keetii mallatteessi dirqamaan barataadhaan akkas kenna barattoota fidaa lolaaf sunuyyuu achi deemee ofii isaaniitii rukutanii kabiraa kam gaafatan yaa salaam yaa salaam bilsikinna way biyya bulchuu dandeeysan isin way biyya bulchuu dandeeysan gadda guddatu isinit dhagaama dhuga baay'ee mataan gaccabe waraana bilsikinnaa mootummaa biyya bulchaa jiru qaraayyuu dheessee finfinnee galee tama hafteeyyuu humna isaa waraana qabu kaan fixee kaan kamadeesse guuree hospitaala Adaamaa finfinnee kana guutuu waraanni guuteera nama guutuu laaskitii harkatti dhayatanii dhiiga kenna maalumatu waraana rukutaa jedhe qara dhiiga kennaadhaan harka ummata hiitanii fixxanii maal jechuu callistaniitiin wayita ummata kana jenne diddani amma nama mara asitti tushaadhaatan kaan asitti tushaadhaatan dhiiga kenni atillee dhiiga kenni dhiiga waraabaa callaa waraabaa maal gootan wanni fiddan takka hin jiru gatti taa'a jaran tasgabbaaya oromoon tuffatina oromoo jalaa dhagaya waan oromoon jedhu fudhadha dhageettan bakka waan takka salphinni har'a kunoo kana ta'e waraabaa taa'ee danda'a keessa adaanechiin fa ummata miskiina dhiiga hin qabne dhiiga keessaa gooysitanii akka jarruu socho'uu hin dandeenye godhaaran namumaa felle kuni walumaa galatti abiyyiin eda akkasii salphate wallaahi waan salphinnaati waan badaadha amma shawaaroobiit jarana biyya biraa fakkaatteedhan inumaayyuu wanni garasii dhufu waan nama ajaa'ibu biyya biraa fakkaatteedhan shawaaroobiit naannoo Amaaraatii beeta biyyuma biraa wayii fakkaatteedhan amma qulqullooftee naziifa taateedhan wattakka hafuura baafatteedhan nama magaalaan sun kalaaf amma akka barbaadetti namni bartuu dhagahu waan jiraateedhan abbaa fedhe alaabaa ofii dhaabatee bakka baratti fataa jedhee iddoo seena qabeetti ijoolleen teennatti dhumteedha tawalloo sanfaatti alaabaa dhaaban jaan abbo waan nama gammachiisu yaaki gammachuu gugurda jira kakkana kana fa'a jira amma inamooyyuu oduu amma akka nagayetti waraanni gara dabra sinaatu seene natti fakkaata intarneetaaf akka ta'eetiin informeeshiin argachuu dhabne malee amma inumaayyuu shawaaroobitiin qaata bira kutanii dabra sinaayyuu seename jedhaa jiranii walii galatti kaa jarana wanni abiyyiin qabu waraanni kaleessa dhumee akkuma isin dhageeffataa turtan humni abiyyi ahmad dhaabachuu hin dandeenye kun faraxxate shawaa giddu galeessaasiin wanni seenee jira tuni amma dubbii dhumtuudha lafaa cittee jedhe amma waan tokko wal gorfannu amma oromiyaa yoo seename dubbiin maal ta'uu deema magaalaa bilisa baatu oromoo qabeenya kee eeggachuu si barbaachisa amma tana walii dhaamna laa har'a haasaa marroo irratti isinii dabaluu dhufeera marroon isin gorsaa ture har'a ummata keenya ummata marroo hayyoonni oromoollee ergaa kana dabarsutu isinirra jira qabeenyi oromoo fireen takka baduu hin qabdu waajjirri tokko diigamuu hin qabu biiroon takka diigamuu hin qabdu manni yaalaa tokko cabuu hin qabu kanarra dalaguu isinirra jira ummanni keenya fakkeenya marroon har'a haasaa inni haasa'e keessatti qabeenyi maaliif bada jarana abiyyi waan biyya san keessa jira fudhatee hin baduu bara waan takka wanni isinii himnuun nuti shiftaa ganda keessaa baasuudha
warra kadiiree gandarra shuman ummata irra xabatu dheessaa jira garuu waajjirri keessani abiyyi yoo ofii isaatii edana ka'ee deeme jara na waan biraa dhiisi oromiyaa hunda keessaa mana gidaamiidhaa fi waajjira mana yaalaa fudhachuu dhiisi paarkii jedhee ka ofii isaatii ijaaraa ture jechuudha paarkii onxooxxoo paarkii maarree jedhee ka babbareechisaa ture kanaayyuu dhiiseetuma deemuu edha fudhatee baatee hin deemu bar yoo wareegamellee abaaboo matakkatti irra kaayanii fi biraa kutan malee yoo ka baqatus ta'e abiyyiin waan biraa dhiisaati paarkii kana fudhatee hin deemu sinin jedha paarkii manxeexxoo jedhee paarkii biyya san keessatti maayii kana ijaaraa ture paarkii san fudhatee hin deemu an dhaamsi isinii dhaamu wallagga afran dabalatee oromiyaan asiin zoonii kibbaa amma shawaa giddu galeessaa gara shawaatiin walloon dachiin isii bilisa baate ummanni keenya walloo qabeenya keessan eeggataa jirtan baay'ee bareedaadha qabeenyi keessa waajjirri takka kan cabne waajjira mootummaan duraan itti fayyadamu nama bakka buufattanii namni sun isin tajaajiluu qaba malee mootummaan keessaa baqateen zarafnaa qabeenya kanan fuunaa mana birrii no abadan wanni akkasii tasallee argamuu qabu dhaamsa kana gadi fageessee har'a marroon ummata keenya kana gorsiisaa ture hayyoonni oromollee kanarratti dalaga sababii isiniif hima waan amma dabara shawaroobiit keessatti ta'e marasinitti himnu mistira waan ta'eef jechuudha kanaafi dachii oromiyaa keessaa wanni akka qeensa kiyyaa takka ba'uu hin qabdu qabeenyi oromoo waraana dabarsummaa oromollee kanarratti dalagu isinirra jiran nu waan kennan jabeeffanna oromiyaan teenna walloonis qabeenyi kee takkas keessaa ba'uu hin qabu kasitti dabalamu malee asii yoo shawaa giddu galeessaa waraanni ka shawaa seenu taate lilmoon takka shawaa keessaa ba'uu hin qabdu qabeenya oromooti oromoo qabeenya kee jabeeffachuu sirra jira waan kee tiifachuu sirra jira TDF yoo dhufe wanni isaa aayilaandii takka oromiyaa keessaa baasee gara dachii isaa uf hin jiru abadan san ayyamuun nurra hin jiru jechuu kiyya ijoollee waliin jirtan kanarratti dalaga maaliif kana isiniin ja'a abiyyiin kaleessa isa dhumaa mataa ofitti hidhe isinitti himnaanu amma abiyyiin kute kaleessa mataa ofitti hidhe amma sa'aatii kana wal lolaa jiran isiniin ja'a wanni kun sobaa miti bara waan qabatamaati nu kijiba naasofnu kaleessa waraana rukute yeroo sadi dirooniidhaan waraana isaa machal godhe waraana gara 70 raayyaa ittisa biyyaa jedhee kadaan irratti as yaareettu kanaan alatti wanti amma dalagamaa jiru wanni biraa oromoon haasaa marroo anarra dhageeffadhe keessatti waa baay'een naa ife oromoo gidaamii magaalota har'a wallagga keessaa dachiin guutuun bilisa ba'e maaf hin eegganne qabeenya keessaa isin hundi raayyaa ittisa biyyaati har'a namni har'a gadi ba'ee haasaa marroon haaseessan dhageeffataa oole ummata oromiyaa bulchuu danda'uudha ummata oromiyaa jijjiiruu danda'uudha waraanni har'a bakka san magaala matakkatti san keessaa sagalee las godhe magaala matakkatti san keessaa waraanni ba'e oromiyaa guutuu bilisa baasuu hin danda'a kanaafi yoo bilchiginnaa waajjira dhiistee gidaamii keessaa baate ati qabeenya saamuu sirra jira no biiroo takka seentee qalama takka hin fuudhin qalama siin jalaal daftara kana maa fuutamaa no hin fuudhin hoogganaan kee marroodha bulchiinsi magaalaa sanii nama si hoogganu godhadhu qabeenya keessan tiifadha wallahi kana jala sararee sitti maan oromiyaa teenna keessaa dachii takka keessaa qabeenyi takka ba'uun qabu barbadaa'uus hin qabu mootummaan kun ofii isaatii dhufee diroonii nuu yoo dhaye falmannee akka inni diroonii san dhaabu gochuudha malee akkuma amma walloo rukutaa tureemi walloon injifatte dirooniin isaa isa dhumaa irratti waraana isaa rukute oromoonatu sii malaal dachii oromiyaa keessaa lilmoon ba'uu hin qabdu lilmoon takka baatee gara biraa deemuu hin qabdu marroonis kanaaf dalaga gammachuunis woboonis kanaaf qabsaaya nutis wanni galgala ganama as teennee diqqaan nu arrabsee guddaan nu arrabsuuf kanaafi lilmoon takka oromiyaa keessaa ba'uu hin qabdu qabeenya keessan ammoo isintu eeggata marroon loltuudha bakka xilaan jiru dhaqee xilaana isin keessaa oofa dachii kee ka eeggatu mana kee ka eeggatu waajjira kee ka eeggatu biiroo kee ka eeggatu qabeenya kee ka eeggatu abboo sitti maan abiyyiin waan biraa dhiisi yoo ka biyya san keessatti jijjiiramni dhufu taate paarkii ufii isaatii akkatti umrii itti gutee paarlaamaa biyyaa irra taa'ee paarkii yenono mannem altaaggasanyin iyyanee birri no sartuwal jedhe paarkii onxooxxoo birrii kiyyaan hojjechiisee nam takka saantibii takka natti hin kenninee jedhe har'a paarkii san fudhatee deema abiyyiin no fudhatee hin deemu walla achuma dhiisee deema kanaaf oromiyaan paarkiin kunis keeti abiyyiin jiraatee dhiisee suni waan biraati garuu oromoon qabeenya kee tiifachuu qabda waraanni adda bilisummaa oromoo har'a yoo fakkeenyaaf magaalaa gidaamii bilisa baateemi waajjirri mootummaa eeggamuudha qaba nama bakka buufachuu isinirra jira waraana adda bilisummaa oromootiin walii galtanii eeggachuu isinirra jira magaalaa keessan daangaa keessan kana yoo godhuu baattan maali qabsoon keessan yoo waraana bakka abiyyiin kute kadiireen duraan isinidhaa turte fiide ati dhayxee daftara kana fudhattee hojii gabbaate maal si fayyada no kuni waan ta'uu qabu miti kanaaf wal gorsaa rakkina jiru walitti himaa qabeenya oromiyaa keessa jiru keeti marroon qabeenya gidaamii keessa jiru gara geessutu akkasiin qabu fakkeenyaaf amma naannoo amaaraa kana keessa Tigraay qabeenya naannoo amaaraa keessa jiru feetee yoo maqalee akka galchitu taate
marroon dhufee yoo gidaamii qabate gidaamii keessaa fe'ee gara biraa keessa no qabeenyi oromiyaadhaaf shawaan kaabaa yoo bilisa baate achuma hafaaf qabeenyi sun fe'amee gara takkan geeffamu gidaamiin bilisa baate qabeenyi gidaamii keessa jiru fe'amee gara takkan dhaqu naannoo amaaraa keessa ka jiru garuu tigraay feetee yoo maqalee galfate sun ilaallatu rakkina kennaa miti sun iraasuu godda oromiyaa keessaa lilmoon ba'uun qabdu garuu oppodiyoon faraxxaxuu bicha faraxxat keeniyaa maan kabaate of agarti jira sitti maan dhugaa keeniyaa kama keeniyaan baate of agarti garuu qabeenyi keeti ataraa waan kanarra walii tumsine marroo bira dhaabbattanii waraana adda bilisummaa oromoo bira dhaabbattanii hayyoonni kenna poolisiin humna addaa oromiyaa marroo waliin taatanii qabeenyi oromiyaa eeggamuudha qaba waraanni amma oromiyaa seenee jira ka duraan jiruu miti ka addisii waraanni naannoo kibbaatii dhufe waraanni tigraay oromiyaa seenuudhaaf deema edana yookaan borii fiiftaan shawaa kaabaa keessa qabeenyi jiru lilmoon takka baatee oromiyaa keessaa ba'uun qabdu lilmoon wallaahi isinitti hima dhugaa rabbiyaa kanaafi sangochuu yoo ka barbaadan taate isin hundi keessan marroo ta'utu isinirra jira yaa oromooti ilmaan tuulama isin hundi keessan marroo sodaa takka malee oppodiyoon abadan kutte kijiba isin laalina ka jarra OBN irra baate eessarraa nuu bilbilte echarraa dawwalte achirraa dawwale maasi fayyada kun dawwaluu miti dubbiin akka deeggara baay'inaan qabaachuuti diyaaspooraa oromoo wanni caalu hin jiru marrootu nama nu godhe gaafa marroon nama nu godhe wajji dhaabannee nama ta'uu nurra jira oromoon biyya keessa jirtu hundi keetis nama ta'uu sirra jira baay'inaa yoo taate diyaaspooraa oromoo wanni ga'u takka hin jiru biyya alaa kana keessatti bilbila yoo naa dawwale jetteen yeroon argatan horofa walinaa soosiisu baay'ina irraa jechuu kiyya kanaafi ajandaa oppodiyoon achi marqitee as marqitu dhiisa abiyyiin kaleessa galgala mataa ofitti hidhee har'a sa'aatii kanatti walgayii atattamaa waamanii wal fixaa jiru qabeenyi kun akkas ta'e ati birrii fidde fuudhe ati birrii eessa geessite ati birriin kun eessa dhaqee baajanni raayyaa ittisa biyyaa dhumate ummanni si birrii haa sassaabuu ka gaala qabu gaala haa kennu ka re'ee qabu re'ee haa kennu yaa akki ummanni illee amma waan qabu fixate qaata re'ee kennaa fixate qaata hoolaa kennaa fixate qaata sangaa kennaa fixate lubbuu isaanii qofarraa fuutanii yoo geessitan malee ummannis amma waan isinitti kennu hin qabu isinii kalaami oromootiyya kanaaf jarana amma gizeen teenna oromiyaan teenna tigraayis waan qabeenya oromiyaa keessaa baafnee gara tigraay feena jettu yoo ka yaaddu taate sun oromootu dhoorgata san marroo qofaa miti waraana adda bilisummaa oromoo qofaa miti oromoon hundi dhufe qabeenya oppodiyoon biraa baqatte keenna asuma nuu turuu qaba lilmoota kanu keessaan tuqina nu isin hin tuqine kaleessallee ka isin tuqe shiftaa abiyyi ahmadi dhumate tanuma wanni isin jechuu qabdan san yoon godhin bakka gayanitti qabeenya saamaa yoo ka deemamu ta'e rakkoodha kanatti dalaguu isinirra jira warra amma abiyyiif jecha nama arrabsu isaan guyyaa itti gadi bayanii ummata kana laaluu dadhabantu dhufaa jira yoo ka guddatu ji'uma takka yoo fageessataniif ji'uma lama warri har'a abiyyi ahmadiif jecha isin arrabsu warri abiyyi ahmadiif jecha akkas goona jedhu warri abiyyi ahmadiif jecha akkas taana jedhu warri abiyyi ahmadiif jecha amantii jijjiiradha jedhu warri abiyyi ahmadiif jecha hadiisni rabbiitu hin jiru jedhu warri abiyyi ahmadiif jecha quraanummaanuu soba jedhu guyyaan isaan gadi bayanii ummata oromoo kana laaluu dadhaban dhufaa jira fagoon jiru warra qubaan laakkamaa jechuu kiyya akkatti isin saalfachuudhaaf deemtan warra abiyyiidhaaf jecha nama arrabsitan warra abiyyiidhaaf jecha hadiisa kee wakkatte warra abiyyiidhaaf jecha quraana wakkatte warra abiyyiidhaaf jecha abbaa kee wakkatte warra abiyyiidhaaf jecha haadha kee wakkatte warra abiyyiidhaaf jecha amantii kee wakkatte abiyyi dubbiin isaa qubaan laakkamtisiin jechuu kiyya rabbiin ati abiyyiif jecha wakkatte suni kaleessa akka abiyyiin ahmad ofii isaatii uf rukutu godhe diroonii isaatiin diroonima isaatiin akka inni uf rukutu godhe jechuudha mootii mootota hojiin jiru kanuma kanaaf oromoon jabaachuu qaba marroon haa galatoomu osoo inni beekkatee hin bilisoomne nuun jechuu baate sila har'a harka marannee teenna jawaar fa'aa bilisoomne je'anii bilisummaan isaanii mana hidhaa seen taate bilisoomne je'anii fuudhanii qaallitti galchan har'a du'a bor du'a iftaan achi aanu du'a osoo jennu jawaarillee har'a eege ta'amma boodaallee anaafis inii miti jawaariin lubbuu isaa ka eege rabbitu isa eege yoo rabbiin lubbuun kee guyyaan kee dhume jawaariin jedhe dhumateera yoo rabbiin ammallee hin jiraatta ganaa kana caalaa iyyuu jiraatta rabbi isaan jedhe hin jiraata oromoo situ eege jawaariin no wallaahi billaahi inni ummata oromootii fi rabbi qofa abdadha jedhe oppodiyoo sin abdadhu mootummaa Itoophiyaa ofiin jedhu sin abdadhu rabbii fi ummata oromoo qofa abdadha jedhe jawaar ummanni oromoo humnaaf qawwee sodaaf waa isaa godhuu dadhabe ka ammoo laaleen taa'u akkanatti laalu jedhe kuun bosona seene ka akkanatti taa'ee laalu jedhe kuun itti deemee abiyyiin ahmad rasaasan addarra dha'ee ajjeese
ka isarraa hafe ammoo gubataatuma jiraachaa jira kun. Jawaariinoo anaafi miti siifillee miti rabbumatuyyuu guyyaan kee ammallee hin geenne jiraadhu jee. Riskiin tee ammallee numa jirti qocadhu. Ati anaaf ummata kee abdatte ummanni kee ammoo zaalima dura dhaabbachuu dadhabe ana ammoo ka zaalimni sun na dura dhaabbachuu hin dandeenye lubbuu keessi kaaya jedhe. Rabbitu kaaya Jawaariin. Abiyyiinis yeroo baay'ee ajjeesuuf yaale hin milkoofneef. Dhumate kuni dubbii rabbii keessa hin gallu. Ta Jawaar dubbii rabbiiti. Rabbitu isa jiraachise rabbitu isa ajjeesa. Allaqe. Yoo du'es ammoo seenaan qabu Oromoo. Waan inni irratti du'e galmaan ga'uudha hojiin kenna. Jawaar maaliif hidhamee beekuun nurra jira ammumaa yoo osoo lubbuudhaan hin du'inu. Dhugaa Jawaar ta jirtu osoo inni lubbuun jiru himuun dirqama kenna. Nam tokko maaliif waa'ee Jawaar dubbattanii jedha. Dhugaa jirtu osoo inni lubbuun jiru dubbachuu caala. Gaafa inni du'e baay'ee nama du'e baay'ee faarsaa jirra. Hacaaluu gaafa inni du'e faarsine. Nadhii Gammadaa gaafa inni dhabame faarsine. Waaqoo Guutuu gaafa inni dhabame faarsine. Jaarraa Abbaa Gadaa gaafa inni dhabame faarsine. Taaddasaa Birruu gaafa inni dhabame faarsine. Hayilee Fidaa gaafa inni dhabame faarsine. Usmaayyoo Muusaa gaafa inni dhabame faarsine. Jawaar immoo yoo osoo inni lubbuun jiru faarsine maal ta'a? Yoo nuti Jawaar nama jabaadha jennee seenaa Jawaar himne hindu asif fakkaata? No. Anaa miti ka riskii namaa dheeressu Rabbi. Guyyaa kee ka dheeressu Rabbi. Abiyyiin osoo ajjeesu akka Abiyyiiti nam tokko hin jiraatu. Osoo akka Abiyyi Ahmadii namni tokko namni jiraachuu danda'u hin jiru. Rabbiin garuu guyyaa fedhe si ajjeesa, guyyaa fedhe si fuudha, guyyaa fedhe si kaaya, guyyaa fedhe si balleessa. Kanaaf jarana dubbii Jawaar faa ajandaa kennaa miti. Nullee isa eegaa hin jirru. Nullee isa hidhaa baasuu hin dandeenyu. Oromoo Jawaariin hidhaa baafadhu ka'ii warri jettan kaleessa jechaa turree dadhabne. Har'a ammoo Jawaar hidhaa baa'us dhiisus qabsoo amma itti fufee jiru kana qofa eeguudha malee Abiyyitu hiikaa, Oppodiyootu hiikaa, qeerrootu lafaa ka'ee Jawaar hiikaa santasumallee yaadina. Namni waan san yaadda warra siyaasa hin beekne. Qeerroon Jawaar gadi baatee baastus hin jirtu. Oppodiyoon Jawaar hidhaa baastus hin jirtu. Jawaar yoo ka hiikamullee ta'e eega mootummaan Biltsiginnaa jedhamu kun dhukkuttaa'ee bututee inkitkit jedhee kuun baqatee kuun hidhamee achi booda yoo hiikame malee yoo lubbuun jiraate yookaan Oromoo wayituu har'a lafaa kaatee Jawaar hidhaa baastu hin jirtu. Kana ummata keenyallee sobnu haquma jirtu isinitti himna. Jawaar hiikamus dhiifamus waan amma dalagamaa jiru kana booda waraana gaggeeffamaa jiru kana gaafa Itoophiyaan mootummaa argatte gaafa Itoophiyaan tasgabbii godhatte yookaan mootummaan kun kutee biyyi sun mootummaa seeraa dhaabbatte gaafa saniin alatti har'a inumaa hin yaadamu. Oromoo Jawaar eenyu si haa baasuuf teetta yoo ka jettan taate kaleessa jennee isaaf uummanni Oromootu hin jiru jennu tokko dirasi deemnee marroon uummanni Oromoo hin jiraa nuun jedhe nutti argisiisaa akkasumatti. Kanaaf jedhana waan akkasii sanaa sa'urra humna dalagamaa jiru sochii ka godhamaa jiru marroo dabalatee waraana adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa hunda keessa jiru kana tumsuudha Jawaar hiikuun. Tanuma namni marroo tumse yoo Jawaaruu lubbuun du'e dhugaa isaanii baasa jedhee yaadaan. Namni waraana adda bilisummaa Oromoo waliin dhaabate yoo Jawaaruu jiraachuu baate haqa Oromoo bakkatti deebisa jedhee yaadaan. Jawaar jechuun Oromoodhaaf qaaliidha. Kuma caaluun jedhe yoo jiraates yoo du'es. Waan Jawaar jammare san xumuruudhaaf anaafsitu waadaa seenee ka'uudha qaba. Wareegamuufis wareeguufis. Bakka kanaan goonetti Jawaarii mana hidhaa jiru qofa faarsuudhaan Oromoo dammaqi jechuudhaan hin ta'u. Gadi baatee akka marroo kanatti ofii keetii dammaqxee nama dammaysu sirra jira jechuudha. Warri biyya keessa jirtan. Ergaan ani isinii dhaamu kanuma. Tanaan alatti Jawaariidhaaf wanti mana keessa taa'amee haasa'amee Jawaarii godhamu hin jiru. Sinii gala Jawaar yoo du'es Oromoo tana caala wanni sii godhu hin jiru jee innis kaleessuma sitti hime. Ayyoo du'es yoo jiraadhes saba kanaa waan silaa dalagu dalage seenaa kiyya xureessuun barbaadu har'as taanaan Oromoo ta'ee dhaladhee Oromoo ta'ee du'a jedhee murteessee hidhaa jira. Edana yoo isarra gayan inni gara isaatti waan hunda xumure. Achi booda waadaan ta'e nuti ta Oromooti. Warri nadhii gaafattan nadhiin har'a dhalate mana hidhaa jira. Kakaleessaa katarre dhiisi. Kakaleessaa gaafii gaafachuu dhiisi. Har'aa ka lubbuun jiru gaafattee maal keessa jirta jettee Jawaar gaafattee diida oo siin jedhe sit dhufee Oromoo koo siin jedhe sit dhufee gaafattee waan inni keessa jiru gaafachuu sirra jira. Taanuma dubbiidhaan isinitti himu. Kanaaf sochii marroon jalqabe Oromoon hundi akka Oromootitti ka kiisaa waan qabne informeeshinaan ka ufii keetii silkii harkaa qabne dawwaluu hin dandeenye nama silkii qabu bira dhayxee guluftee fiidee Abiyyi makiina haganaa waraana baasee gara na fe'aa jira gara waraana adda bilisummaa Oromoo. Kona qofa godhe
kana goote taanaan seenaa keessatti dalayde taarika. Yoo silkiin qabaanne fiigii nama silkii qabutti himi informeeshina kenneedhi. Tana qofa sirraa barbaada. Gaafa tana goote qabsooyte. Har'a injifachuu ka dandeenyu Abiyyi Ahmad informeeshina qofaan. Biltsiginnaa injifachaanii ka turreef informeeshinaan kana caalatti ammoo waraanni Oromiyaa hunda seenaa waan jiruuf informeeshina qulqulluu barbaanna waan ta'eef Oromoon informeeshinaaf qopheessuu qabtan. Basaastuun Abiyyi Ahmad hundiisi Finfinneetti galuu qabdi. Hundiisi iddoo dippiloomaasiitii mire daangaa maraa dhiibamtee Amaara keessa Oromiyaa keessa gara zoonii kibbaa zoonii giddugaleessaa asiin Guji Boorana kallattii maraan dhiibanii basaaftuu Abiyyi Ahmad Finfinneetti ol galchan. Achi booda tabaasaa boor argatte tafiisaa dhayatte baatee tuun Keeniyaa tuun Suudaanii tuun Jibuutii tuun Awurooppaa martisii yaatee sutti. Warra hafte hoo walitti qaqqabanii mana seeraa galchan. Achirraan seera jira olaantummaa seeraa murtee seerri itti kennama. Amma santu dalagamaa jira. Finfinneetti galchaa jiran jara baddu warra ummata saamaa ture. Martisii bar Finfinnee saabatte kondominiyeemii jaruma guutee jiram. Keessaa gadi yaasuudhaaf deemamaa isin jechuu kiyya. Kuni informeeshina. Kanaaf Oromoon informeeshina jabeessa. Finfinnee keessaa yoo Abiyyi makiina takka baase makiina waraanaa dafa informeeshina kenna. Wayita waraanni isaa dhufu waraanni kun mishigii qabatee eegu haala salphatti waraana isaa booji'uu danda'a. Tarkaanfii irra fudhachuu danda'a. Kanaaf informeeshinni barbaachisaadha waan hin argamne jechuu kiyya. Dirqama namni marti waraana seenee loluun qabu informeeshinni baqiidha. Kana irratti dalaguun hojii keessanii Oromiyaa seenamaa jira. Edanaayyuu maaltu beekama? Amma Dabrasinaa seeneera waraanni dachii Amaaraa keessaa bahee waraanni Abiyyi Ahmad humni isaa kan inni achi jiru eda rukute barbadeesse waraana ofii tahafte waraana kana dura dhaabbachuu hin dandeessu. Ammas ammoo reenjarii uffata adda baasuu waan hin dandeenyeef waraanuma isaa deebisee rukuta arras. Maaliifi uffanni waraana adda bilisummaa Oromoo uffatuu fi waraanni Tigraay uffatu uffata Itoophiyaati. Reenjarii Itoophiyaa ta'ee jiram. Tokkocha isaa beekeen dhawu Abiyyiin dirooniidha nam. Lafoodhaanuyyuu shakkii keessa galee tokkosuudhaaf. Sadarkaa kanarra jirti biltsiginnaan isiniin jechuu kiyya. Abiyyiin biyya achi laaqee as laaqee walit dhahe mataa miila isii wallaalessa dhumaa irratti. Kanaaf wanti amma informeeshinni 4 kiiloodhaa dhufe sun dhugaa taanaan wal fixaa jiranii namni mallaqa dhoorgataa jirullee jira walitti gargalanii jeneraalonni akka Baacaa Dabalee maarree ani wal mormaa jiru. Kun isintu kana balleessee kun dhumaan rakkoo qabnaan rukuttan xayyaaraan jedha wal fixaa jiran jedhanii walumaa galatti dubbiin dubbii jajjabduudha. Kanaaf uummanni Oromoo jabaadhaa isiniin jenna akkuma isiniin turre kaa duraan kanaan dura Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa biyyoota garaagaraatti uummata isaa achi keessaa baafataa ture. Turkiin isa dhumaa irratti akka isin agartan kana Turkiin dheengadduma Abiyyiin dhaqee waliin waan takka jedhe uummanni kiyya akka tattamaan Itoophiyaa keessaa gadhiiftanii baatan ka jedhu mootummaan Turkiillee ergaa dabarse nam tokko uummata isaatiif jecha mootummaa yaaduu namni mootummaa Itoophiyaa keessatti uummata isaa dhiisuu hin jiru. Sababiin isaa gaafa rakkoon baay'ate ummata sanirra miidhaa yoo ga'e eenyutu nama miidhee eenyutu itti gaafatamare. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa haga biyyi sun tasgabbooftutti namni kamuu namni nagayaa biyya san keessaa bahee biyya ofiitti deebi'uun uma jiru sirriidha kun. Fakkeenya yoo yaadattan Afgaanistaan keessa waan ta'e akkanaa kana jechuudha. Mootummaan kun halkan takka meeshaa guddaa tokkocha Finfinnee yoo tokko san ummanni Finfinnee san jiru marti jeequmsa guddaa dhalata. Kanarraa akka ka'e addunyaan ummata isaa baasaa jira. Amma informeeshinni gara Tigraay dhufaaru Tigraay amma gara Dabrasinaa kanarratti meeshaa gugurdaa rookeettii kan akka waan xamaddee jedhaa jiraniyyuu I don't know sanaga addunyaan ayyamtutti ani waan rukuttullee natti hin fakkaatu garuu dubbiin jabaachaa jira. Kana beekaa addunyaan waraana isaa baasee araarri Abiyyiin Ahmadii dheengadda godhuudhaaf yaale sunis fashalaa'ee jira. Araarri sunis hin taane Tigraay Abiyyiin Ahmad aga seeratti dhiyaatee yakka dalageef itti gaafatamummaa namni marti fudhatutti araaratti hin seennu jedhanii jiranii. Waa baay'ee jedhanii qasi sadii lafa kaanii sunis Abusaanjoon jedhan jaarsummaan isaallee fashalaa'ee ani qaleessuma isinitti hime dubbiin amma booda jaarsummaan dhumuutu akka hin deemu jiru. Awwaan takka waan jala jalaree isinitti himu amma inumaayyuu oppodiyoon carraa jaarsummaa argachuudhaaf hin deeman isiniin jalaala. Oromomatti araaramuudhaaf yeroon isaanii dhaqqabaaf hin jiru. Oromoo bitachuudhaaf yeroon isaanii dhaqqabaan hin jiru. Eenyutu nyaachisaa jira? Abiyyi Ahmadtu nyaachisaa jira. Isin waliin markabarra jira je'eeni odomaa isaan gatta'anii mari'atanii jarana nama mootummaa ce'umsaa goonuu akkanatti hin bannaa jedhanii osuma jarri walitti siqanii hin mari'atin waraanni Finfinnee dhuunfatte arguuf deeman. Takkatti nafuudhaaf hin deemtu. Kanaaf jarana wanni nutti mul'ataa jiru maali? Oppodiyoon biyya bulchuu dhiisaa isin. Araarama deebitee Oromoo miila irra kuftee Oromoo araarfachuu argachuudhaaf hin teettu. Yerommaan sunuu hin jiru isiniin jechuu kiyya.
yerommaan sun hin jiru akkuma amma naannoo dasee kombolchaa shawaroobii tartiibumaan dhufe kanatti yakkamaan kun dheessee kun baqatee kun seera dhiyaate bifuma saniin itti fufaa jira malee yeroo gadi taa'anii oppodiyoon araaraaf oromoo balleessine gaafii nu gaafattanii deebii isin hin deebifne oromoon kaleessa gaafii maalii gaafate abbaa biyyummaa gaafate finfinneen ta oromoo haa taatu afaan oromoo afaan federaalaa haa ta'u daangaan oromiyaa haa sarramu hidhaaf ajjechaan nurra haa dhaabatu oromoo irraa dararaa dhaaba lafa oromoo saamuu dhaaba gaafii tana takkatti yoo abiyyiin deebise oromoon hin komatu takkatti nu hin deebisne odomaa inni maal fiddan waggaa 1,000 isin caccabsa akka lafaan kaan isin godha yoo nan deeggarre isin dhabamsiisa afaan keessan balleessa amaariif kutaa tokko waa jalqabu osoo inni nuun jedhu barri isaa kute amma carraa gattaa'ee araaraaf oromotti araaramuu argachuudhaaf hin taa'u kana eenyutu harkaa fashaleesse ilmaan Taaddasaa Birruuti ilmaan Waaqoo Guutuuti ilmaan Jaarraa Abbaa Gadaati ilmaan Hayilee Fidaati waraana adda bilisummaa oromootu kana godhe sigalee wobootu kana godhe jaalattanii jibbitanii gola oromiyaa mara keessaa bookisa waraanni adda bilisummaa oromoo kondominiyeemii finfinnee keessa ciisaa jira waraanni adda bilisummaa oromoo kondominiyeemii finfinnee keessa isin bakka biraa dhiisaati oromiyaan hundi finfinneen keessi hundi waraana adda bilisummaa oromooti kanaafi waan nama gammachiisuu dhugaa rabbiititti qabsoon kun akkatti daddafee tiniin xumurama jenneen eyne garuu aganu yaanne olitti daddafee jira akka malee isaan maal jiru beeytanii inuma geejjiban amma mee fakkeenya Mustafa itti bilbila Mustafa Jaarraati dawwalaame kamiseen bilisa baatee moo harka Abiyyi Ahmad jirteedha gaafadha Mustafa kamiseen harka kenna jirti siin jedha kombolchillee kamiseellee abbichu harka jirtiidha Mustafaan jarri bakka finfinnee iyyuu gaafa bira gaanii harkaan salsalata harkatti malee nama nan jarsu kanaafi mee amma ijoolleen biltsiginnaa Mustafa dawwalaa dubbisa waan takka akkasuma siin jedha shawaroo biti qabatamtee Mustafa siin jettanii waan takka siin jedha bakka juntaan barbadaa'e siin jedha jara akkanaa kanatu iyyuu Abiyyi Ahmad qilee kaayee jechuudha kabraa isa dhumaa irratti hiriira Ameerikaa keessa godhame agartaniimi hiriirri suni hiriira Abiyyi Ahmad taaftee boolla qotee gadi fageessee awwaalu baay'achuu miti ummanni hiriira baay'ee jechuun ummanni Amaaraatiif ummanni Eeltiraa baay'achuu miti osoo akkuma jiraniin hiriira bayani namni jalaa dhaga'u takka hin jiru sababiin isaa maali maaliif jalaan dhagahamne nama ajjeefnaanu ayyamaa ja'anii jiranii bar ajjechaan Itoophiyaa keessatti dhaabachuu hin qabu duuti itti fufuu qaba zarii oromoo xururuu qabna zarii Tigraay lafarraa dhabamsiisuu qabna jaa jiranii bar rakkoon irraa furaa miti bar hiriirri isaan bayan bar akkasii bar takkatti nafuun qabdu oromooni takkatti nafuun qabdu Tigraay hiriira akkana akkamitti dhageette addunyaa nama ajjeefnaanu ayyamaa nama jedhu agartaniisi hiriira akkasii qo'anii bar santuuyyuu dippiloomaasii Abiyyi bu'aa buusa Eeltiraan alaabaa isii qabattee jarri kun Amaara alaabaa isaanii qabatanii ayyama nuu godhaa ummata Tigraay lafarraa balleessinaa ayyama nuu godhaa ummata oromoo lafarraa balleessinaa shanee waan jedhamu hin jiru mootummaa waan akkana nama ayyamu taasumallee kun inda'um taafteeyyuu itti waxxarsiisee itti jabeessee akka Abiyyiin nama waa takka hin beekne ta'e itti jabeessa malee wanni takka isiniin jedha oromoo imbaasaaddarri takka mootummaan addunyaa tokko gurra kennuuf hin jiru inuma ijoolleen biltsiginnaa amma gowwaa jechuu dandeessa garuu anatu siin jeelaa sakandii takkaaf namni waan amma jarri haasansanii gurra kennu hin jiru kun ummata akka miidhaan akkana afaan qabatanii ummata beelaan dhumaa jiru addunyaan bar dheengadda hubatte bar artistii dishtaagina inee alzafnem ka jedhe san maal godhan beeytu maal godhan hin zafanu jettee dhiisuun qabdu yoo atin sirbine likkii si galchina jedhaniini السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله جايب دشتاقنا يو خيادة تنتاتي تاريخو جتشودا الزفنم قرباقا وزنجره cinqaa itti buusanii si dhabamsiifnamoo gadi baatee sirbita jechuudhaan dirqamsiisanii gurbaa kana addunyaan gaafa kanarraa akka mootummaan kun mootummaa shiftaa ta'e hubatu mucaa kana gadi baasanii si ajjeefnamoo dhiifama gaafatanii dhiifama gaafatu በደስታውን ባዘን መስፈን ብቻ ነው እንዴ የሚዘፈንና የማይዘፈን ቃል ይወቃ እኔም ራሴ
የቱ ጋር ቆመ ልስፈን? የቱ ጋር ቆመ ልዘምር? የቱ ጋር ቆመ ልናገር? እንደዚህ ተጣቧል ሰፈሩ። እኔ ምዘፍነውም የለም ምናገረውም የለም። በዘፈኑም ካልተማረን በመዝሙሩም ካልተማረን የሚዘፈን ነገር የለም። አሁን የሚዘመርም ነገር የለም። በመዝሙሩም አልተማርንም። በቤተ ክርስቲያን በሚያስተምሩ በቄሶችም አልተማርንም። በፕሮቴስታንት በሃይማኖት አባቶች በፓስተሮች የሚያስተምሩንም ካልተማርን በሙስሊሞች የሚያስተምሩንም ካልተማርን ዘፈኑም አያስተምረንም። ምን አለ ብዬ ነው የሚዘምረው? ሁሌ ጥቁር መልበስ አያምርብንም። ሁሌ ጥቁር መልበስ አያምርብንም። ይበቃል፣ ጥቁር መልበስ ይበቃል። አሁን ወጣቶች ይቁሙ፣ አይሂዱ። ሽማግሌዎቹ ይሂዱ። ድንጋይ ያንሱና ሳር ይበጥሱ። አናታቸው ላይ ይዘው በሽምግልና ይሻላል። አፈሙዙ ይበቃል። መፍትሄ የለው። ምን ነው? እኔም ተዋግቻለሁ ሲባል ጎንበስ ብዬ ብቻዬን ተውኩኝ። ደም አላስተማረንም። ጉልበት አላስተማረንም። የኢትዮጵያ ከዳር እስከ ዳር የሁሉም ደሙ ትኩስ ነው። maal jechaa jiru gara dhageettanii maaliif isin dhageeffachiise? Hiriira kaleessaa sanirratti waan kana isinii fide sababiin isaa ummanni kaleessa hiriira ba'e suni ummata Tigraay lafarraa dhabamsiisuu qabna nu ayyamaa warra jedhu. Oromoo warra maqaa Shanee jedhamu warra waraana adda bilisummaa Oromoo dhaatu ilma Oromoo kamuu bakka kamuu jiru hin balleessinaa nu ayyamaa warra jedhu achi bahe jechuudha. Gurbaa amma isin agartan Taarikuu jedhamu kuni haga yoomi duutii ka wal ajjeesu obboleeyyan lamaanii maaliif qotee gabareen gadi baheen araarsine sheekiin qeeysiin jedhee dubbate. Gaaf inni haasaa kana godhe san maaltu affeere jaallalime nama nagaya labsu Itoophiyaa keessa yakkamaadha. Namni waa'ee nagaa dubbate Itoophiyaa keessatti laata. Jawaar sababa maaliif hidhaa jira? Sababa nagaya labse. Sababa lolli bu'aan qabu jedheef waggaa tokkoof wayi hidhamee hidhaa jira. Taarikuu gurbaan jedhamu kuni jecha sammaa jetteef bakka maraatti duulanii tushaa mormatti si dhayannamu gadi baatee ummata guutuu duratti balleesse isin mufachiise jedhi dhiifama gaafadhu jedhaniini miidiyaa amaaraa wayii irra fidanii imimmaan boochisanii akkasitti gadi jedhee akka waan rabbii isaanii akka amantii wayiitti sujuuduutitti ummata kana duratti jecha nagayaa labseef jecha jechuudha. Araaramaa jecha jedhe qofaaf nasbee isaa gaafatan jechuu kiyya. Itoophiyaa jechuun isii tana jiran. Hiriirri kaleessa geggeeffame hiriira abbaa fedhe biratti fudhatama hin qabnedha. Addunyaan sakandii takka waa'ee hiriira sanii dubbattu hin jirtu. Miidiyaan tokkochi waa'ee sanii gabaasu hin jiru. Miidiyaa yuutuubii Amaaraatiin alatti, OBN'n alatti miidiyaan addunyaa takka. Sababiin isaa dhugaa lafa jirtu beekti addunyaan har'a. Jarri kaleessa hiriira bayan maal barbaadanii beekti addunyaan. Sababiin isaan hiriira baanii maal akka ta'an beekti. Hin wareeinaa nu dhiisaa, hin fidnaa nu dhiisaa, hin dhabamsiifnaa nu dhiisaa. Hiriirri akkanaan dalagamu. Kanas addunyaan bakka fuutee jalaa dhageetti ani kana Abiyyiin Ahmad maal godhe? Feesbuuka isaa irratti gammadee wallaalee poostii godhee jechuudha. Gammachuun isaa yoo addunyaan isa waliin dhaabatteedha. Kaleessallee jarri kun isuma waliin turan. Kaleessallee jarri kun isuma waliin dhaabachaa turan. Kaleessallee jarri kun hiriiruma bayaafii turan. Hiriirri jaraa garuu addunyaa biratti parsantii takka hin sochoosu. Parsantii takka. Isa isaati jalaa sheer godhate bakka isaan fayyadu. Kanaaf Oromoo dhugaa jirtu baruu yoo barbaadde inumaa yaadamu hiriira fedhe osoo inni waame bakka fedhanii osoo bayanii hin dhagayamu sagaleen isaanii. Sababiin isaa ragaa lafarra jiru beekti addunyaan. Nama beelaan dhumaa jiru beekti. Waraana biyyattii sadarkaa kamirra akka jiru beekti. Waraana Abiyyi Ahmad booji'amee Maqalee keessa jiru beekti. Waraanni meeqa akka booji'ame. Kana dhaabuun qabnu warra jedhu warri kaleessa hiriira bahe. Lolli dhaabachuun qabu warra jedhu. Ameerikaa araara dubbachuun qabdu warra jedhu.
warra waraanni adda bilisummaa Oromootii fi Tigraay Oromoon baduu qabdi jedhutu hiriira bahe. Nama akkanaan deeggartu addunyaan. Sagaleen isaaniis hin dhaga'amu osoo waan fedhanillee iyyani. Kanuma dhugaan jirtu. Kanaafi miidiyaan takka hin jiru. Yoo miidiyaan Abiyyi wayii birriin bitate wayii waa dubbateen alatti miidiyaan addunyaa tokko ka gabaasu hin jiru. Dhaqaa laala hagammaatiin waan takka hin dubbatamne osoo hiriira san yookaan Oromoo yookaan uummanni Tigraay geggeesse kumaatamaan miidiyaan hundi wal jala fuudhee gabaasa. Maaliif kunniin warra dhugaa isaatiif falmatu, warra haqa qabu, warra rakkate, warra miidhame, warra ajjeefame, warra hayyuun irraa hidhame, warra artistiin isaa keessa ajjeefame, warra namummaa isaa qofaaf miidhame kanneen jalaa dhageetti malee addunyaan nama inda humna